dhaamsi kun namoota green cardii jidduu jiraniif oduu haaraa mootummaan gallakkise. Mootummaan ICE yookaan Homeland Security oduu haaraa gallakkiseen qabadhe isin dhufe inshallah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota kabajamtoota qaalii kan addunyaa mara irratti argamtan. Oduu baatii lamaan dabre jechuu Minnesota keessa deemaa ture waliin quba qabnaa. Haala akkamtu deemaa ture, akkamtu namni rakkachaa ture, cinqachaa ture waan jirra waliin beeyna. San amma wanni haareenii isaan godhan duraan ati baqatuma fakkaannaan waraqaa qabaattee qabaachuu baattee green cardii qabaattee qabaachuu baattee paasapoora qabaattee qabaachuu baattee baqatuma fakkaannaan interview si qabuudha ture. Amma immoo wanni as amma ja'a jechaa jira maali? Namoota hoggaa takkaa ol amma takkaa ol Ameerikaa jiran green cardii apply godhanii fi hin godhin fudhatanii fi hin fudhatin bakka ji'u irratti immoo jecha clear ta'e yookaan wanni ibsa ta'ee bahee kan jirre oduun bahee jechuudha. Namoota hoggaa takkaa ol Ameerikaa keessa jiraatan ka green cardii hin qabne apply godhanii fi hin goone waan juusan itti waan inshallah fuulduraaf adda baasan ta'a akka yaamamanii eenyummaan isaanii ilaalamu waan jirratti labsii gallakkifamee jira. Kana jechuun waraqaa green card amata takkaa ol as teessee waraqaan green cardii usually yoo xiqqaate baatii jaha hanga amata takkaa ol fudhata. Kamii walii addan barre. Amma gaa wanni ta'ee jiru maali? Maal godhuu qabnaadha? Takkaffaa adreesa gaafa Ameerikaa seentee himatte qabaachaa turte. Poostaa laaluu qabda achitti. Iimeela wajjeechu. Iimeela si yoo qabaachuu taate yookaan adreesa lamaan irraa tokkoon si erganii waraqaat sitti ergamuu ta'a. Rabbii warra ergamu san sitti hin godhiniin siin jaabbalessa kiyya obboleetiiti. Waraqaan hogga dhuftee akka yeroo guyyaa akkanatti ofiisa keenya ka daawuntaawun jirutti akka dhuftuu ka jettu taati. Akka waraqaan dhufteetti dhaaba gaafaati Ameerikaa seente si qunname yookaan isaan si qunnamsiisan si qubachiisan jara san qunname dhaaba san jechuudha. Dhaaba san qunnamtee waraqaa akkanaatti nagahee maaliin godhuu qabaa isaanii wajjin loora xabaqaa akkasii qabatan avukaadoo akkasii qabatan isaanii wajjin kan dalayduu taate. Tokko sun. Lammaffaa osoo biyya tanan dhufin atiin kun keezii himattee jira. Keeziin himattee sun aniin kun abaluudha bakka akkanatti hin daladhee jireenya akkanatti hin jiraachaa ture osoon akkana jiru rakkoon akkana na mudattee biyyarraa bahee biyyarraa ifan bees jettee waan himattee san mee if duuba deebi'itii laali muxaali yookaan irra deebi'itii muraaja'aa godh yookaan irra deebi'aadhu. Guyyaa ni beeytan keezii gaafa UN isaa taatu imbaasii isaa taatu waan gaafas himattan san keezii keessan san barruudhaan akka ni qabdan jeetiin yaada qaba. Garuu hedduun keenya hogga hiree fixannee boofuuf jennee akka darbinus sammuu keessan jirti. Waraqaa san qabaadhu. Waraqaa san irra deebi'itii keezii keessan qo'adhu. Ifa keezii qo'attee guyyaa baallamaa san baallama keessan akkamii siin goone. Guyyaa baallamaa san bakka san dheeyxee akka jaraa hojii haasoitu. Hafuun rakkoo biroo fida. Jechi wal dhabuunis rakkoo biroo fida. Kanaaf yoo dhaamsi kun si gahee obboleettiitii obboleessa kiyya namoota beeytus yoo jiraate itti himi green cardii fi haala green cardii fudhatiin fi fudhatiin jidduu yoo ka jiraatan taate keezii keessan san irra deebi'aatti qo'adhaa. Poostaa keessanis laalladhaa. Adreesa duraan itti hoggaa seentan kenname sanis dhaqaatii laalladhaa. Akkasitti osoo rakkoon hin dhufne if qopheessaa ammaan. Gaafa immoo yaamamuun dhufe akkuma isin jee avukaadoo fedhinnaa ifiitiin yeroo isaanii gumaachantu jira. Jara sonajji akka malli isin godhamu dhaaba isin fide san qunnama. Akkasitti xabaqaan sun siif godhama. Dheeyxee bakka san keezii kee himattee bi'iznillah nagaan galta jeetiin siif hawwa. Saniif waraqaa namoonni green cardii qabatanii hin qabatin jidduu jirtan
kun isin taarget godhu jira jechuudha amma. Rabbi gaa khayriin keessa dabaru rabbi nu haa godhu baatiinis soomana du'aayis godhadhaa nuufillee godhaa inshaallah warra khayriin walitti deebi'u nu haa godhu ni dabartii hanga dabartu immoo wal haa quba qabaannu yaada keessan inshaallah as jalatti naa barreessaa hanga oduu nagayaatiin rabbi waliin nu deebisutti guyyaa gaarii naa qabaadhaa.